Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa dhumaatii uummata Wallaggaatti irratti raawwatamaa jiru mormuudhaan hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hiriira mormii gaggeessaniin dhumaatiin uummata nagaa qe'ee isaa irratti raawwatamu irraa haa dhaabbatu. Mootummaan dhumaatii uummata kana callisee ilaaluu irra nagaa uummata kanaa eeguu qaba. Uummata kana dhumaatii irraa baraaruu qaba jechuudhaan waamicha taasisanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Shirri manguddoon shiraa, jaarsi gosaa, jaarsi gandi dhugaa ijoollee miskiina qalamu dho'isuudhaaf warra baala sammuu nama haduuchu naggaduun birriin guddaan fuudhamee Ambaasaadder Mukhtaar Kadiir bira dhaqame fashalee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti yookaan argitanitti duulli ilmaan Oromoo jireenya ofii jijjiiruudhaaf gara Saawudi Arabiyaa godaanan irratti karatti qabuudhaan lubbuu isaanii haala baay'ee nama gaddisiisuun galaafataa turu akka dhaabbatu jalqabame akka gufatu hojiin akka jalqabamee fi akka fashale viidiyoo kanarraa argitanii jirtanii dabalata isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamu odeeffannoo nu gahee jira. Kibbatti, giddugalatti, kibba bahatti, lixatti kibba kana fufteedhaan loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiraatu odeeffannoon kan nu gahe yoo ta'u gaggeeffamaa turee fi gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin biraan kenna guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu guutuu oduu wajjin kan turaan bariisoo ganamooti wajjin turuudhaan itti bohara. Lola humni finxaalessaa namoota nagaa irratti banuudhaan lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jiru mormuudhaan hawaasni bal'aan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti hiriira mormii gaggeessaa turee jira. Har'as yuunivarsiitii Wallaggaatti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruu fi akkasumas lubbuu namoota nagaa badii tokko malee humni finxaalessaa qe'ee isaanii irratti duguggaa sanyii irratti raawwataa jiru. Mormuudhaan guyyaa har'aa hiriira mormii gaggeessanii jiru. Hiriira mormii gaggeessaniin ajjechan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru yookaan humni finxaalessaa namoota nagaa irratti raawwataa jiru akka dhaabbatu mootummaa gaafatanii jiru. Akkasumas dhumaatiin ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa sagalee dhabee jira. Oromoon dhumaatii ilmaan Oromoo lixa Oromiyaatti irratti raawwatamaa jiru callisee ilaalaa jira. Mootummaan dhumaatii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye, nageenya uummata Oromoo eegsisuu hin dandeenye, qe'ee isaatitti Oromoon nagaan jiraatu hin dandeenye. Kun immoo sagalee dhabee jira. Rakkoon uummata Oromoo kutaa tokko kan uummata Oromoo kutaa hundaati. Oromoon rakkoo kana callisee ilaaluu hin qabu. Rakkoo uummata Oromoo irratti deemaa jiruu fi dhumaatii dhaqqabaa jiru kana dhaabsisuudhaaf qaama dhimmi ilaalu hundaaf sagalee kana dhaqqabsiisuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaatti fi mootummaan federaalaatti fi qaamonni biroollee uummata kanaaf rakkoo isaanii furmaata akka kaan uummata qe'ee isaatitti badii tokko malee dhumaa jiruuf sagalee akka ta'an waamicha taasisanii jiru. Oduun itti aanu duulli garee maafaa Saawudi Arabiyaa keessatti godaantota ilmaan Oromoo gara Saawudii imalan irratti kararratti qabuudhaan lubbuu isaanii galaafatu akka dhaabbatu Jawaar Muhammad jalqabe gufachiisuuf shirri hamaan xaxamee ture fashaluu maddeen odeeffannoo tokko gabaasanii jiru. Shirri manguddoon shiraa, jaarsi gosaa, jaarsi gandi dhugaa ijoollee miskiina qalamu dho'isuudhaaf warra baala sammuu nama haduuchu naggaduun birriin guddaan fuudhamee Ambaasaadder Mukhtaar Kadiir bira dhaqame fashalee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti ajjechan ilmaan hiyyeessaa rakkoo keessaa bahuudhaaf dalagatanii of jijjiiruuf biyyarraa godaananii gara Saa'udii deemaa jiran irratti karatti qabuun raawwatamaa jiru akka irraa hin dhaabbanne ilmi hiyyeessaa bahee akka hin dalaganne ajjechan ilmaan hiyyeessaa dalagataaf biyyaa bayan badii tokko malee irratti raawwatu akka hin dhaabbanne qaamonni ijaaranii hojiin kun akka itti fufu barbaadan jiraachuu kan nama argisiisudha. Namoonni kunneen gochi ajjechaa kun akka itti fufu mallaqa guddaa imbaasii Saa'udii gowwoomsuu fi duula gaggeeffamaa jiru fashaleessuu fi Ambaasaadder Mukhtaar Kadiiritti doolaarri guddaan geeffamuu fi Ambaasaadder Mukhtaar Kadiiris dhimma kana keessa harka naqachuu diduun isaa viidiyoo gabaabduu tanarraa dhageettanii jirtu. Akkamiin fashale kan jedhu immoo viidiyoo gabaabduu tana waliin haa laallu. Kun kan fashaleen
jawwishaan information harkatee barruudhaan if eeggadhu. Barruu isaa arkuu dandeessanii tan inni gadhiise dallaalota if eeggadhu je'eni ambaasaaddartichilleen if duuba deebi'ee jira. Tanaaf innilleen nama galataati haa galatoomu jennaa jechuudha. Akka shirri kun itti fashale akkuma viidiyoo kana irraa dhageettan durfamee itti dhaqqabamuun akka ta'e viidiyoo kanarraa ibsamee jira. Gochi ilmaan Oromoo of jijjiiruuf biyyarraa gara Saawud Arabiyaa godaanaa jiran irratti karatti qabuudhaan ilmaan Oromootiin irratti raawwatamu gocha biyyattii teennas maqaa balleessu uummata Oromollee hamilee cabsu waan ta'eef akkasumas lubbuu ilmaan hiyyeessa badii tokko malee akkasumas waan isaan hin beekneen galaafataa jiru waan ta'eef dhaabbatuu akka qabu imbaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jirullee yakka hamaa kana dhaabuuf qindoominaan sochii cimaa jalqabuu isaa beeksisee jira. Mootummaa Saawud Arabiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa waliin qindoomuudhaan yakka hamaa kana dhaabsisuufis kan hojjetu ta'uu beeksisee jira. Humni Finxaalessaa Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa ayyaanatti narsii deessiftuu takka lubbuu isii galaafatee jira. Ogeettii fayyaa narsii maqaan isii Likkituu Amanuu jedhamtu hojjettuu buufata fayyaa Giddaa ayyaanati. Haleellaa humni Finxaalessaa tibbana fufteedhaan uummata irratti raawwataa jiruun lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira. Lubbuu namoota galaafatamanii keessaa narsiin tuni isii takkaadha. Lolli humni Finxaalessaa bal'inaan lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa garaagaraa keessatti gaggeessaa jiru kun har'as bal'ate itti fufuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Humni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jechuudhaan garas geeffame haleellaa fi lola bal'aa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana uummatarraa qolatuu fi nagaa uummataa eeguu irra cal'isee ilaaluu filata jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin humni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kun humnoota kanneen waliin qindoominaan hojjetaa jiraachuu kan hin oolle ta'uu jiraattonni shakkii qaban kan ibsan yoo ta'u ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii lola namoota nagaa irratti deemaa jiruu fi lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jiru kana akka dhaabatuu fi irraa qolatuudhaaf yaada yeroo ibsanitti miseensota raayyaa ittisa biyyaa ilmaan Oromoo ta'an 50 hidhannoo irraa hiikuudhaan gara mooraa waraanaatti galchan jedhamee jira. Gochi kun immoo mootummaa irratti komii guddaa akka qabaannu nu taasisee jira. Mootummaan lubbuu keenya nu haa baraaru, nageenya keenya nu haa eegu jennee gara isaatitti irra deddeebiin yeroo dheeraaf gaafataa turrullee deebii argataa hin turre. Ammas ilmaan Oromoo badii namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru, lubbuu namoota nagaa badii tokko malee ajjeefamaa jiruuf quuqamanii yaada dhiyeessan irraa hiikuudhaan mana hidhaatti galchuun yookaan kaampii waraana mootummaatitti galchuun akka nu dhumnu barbaade gocha nurratti raawwatamaa jiruu fi ajjecha namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru keessaa kan harka qabu ta'uu waan agarsiisu jechuudhaan komii cimaa dhiyeeffatanii jiru. Gama biraatiin maddeen odeeffannoo tokko tokko akka gabaasaa jiranitti humni Finxaalessaa narsii Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa ayyaanatti ajjeese to'annaa jala oole kan jedhu yoo ta'u akka keenyatti immoo nuti odeeffannoo kana qaama bilisaa irraa hin mirkaneeffanne kan mirkaneeffannu ta'uu fi jirtu hordofne kan isiniin kennu ta'a. Gama biraatiin haqni isii akka bahus hawaasni bal'aan gaafii dhiyeessee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Har'aa fi kalee haala adda ta'een lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Zoonii Kibbaa, zoonii Kibba Bahaa akkasumas zoonii Giddu Galaatii fi zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatii fi aanaalee garagaraa keessatti lolli cimaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan Kibba Oromiyaa Gujii lixa aanaa Bulee Horaa bulchiinsa magaalaa Qilleensoo Mokkanniisaa jedhamutti har'a barraaqan jechuun hagayya 21/2026 waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan mooraa waraana mootummaatti cabsee seenuudhaan haleellaa raawwatu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii bulchiinsa magaalaa Qilleensoo Mokkanniisaa jedhamu kanatti fudhateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Kanaafan mooricha keessaa yaasuun magaalicha keessallee ari'ee baqachiisuun magaalattillee to'ate jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa odeeffannoo kenneen ibsee jira. Magaalattiin tuni magaalaa godina guddoo fi akkasumas magaalaa galiin hedduu albuuda naannichaatii fi wantoota biroo irrallee kan miliyoonaan lakkaa'amu galii irraa ta'an jechuudhaan maddeen odeeffannoo kan ibsan yoo ta'u
lolli har'a barraaqan keessatti geggeeffame kan muddamsuu uume jedhamee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu geenye kan isin biraan geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti lolli cimaan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Boosatii fi aanaa Booratti lola cimaa loltoota PP waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Kaleessa hagayya 20,2026 giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Booraa galgala sa'a 12 irraa jalqabee loltoota PP waliin ganda Bartaasaamii jedhamutti lola cimaa waliin gaggeessuu beeksisee jira. Ganda Bartaasaamii iddoo addaa mana barumsaa Qoramtuu jedhamutti naannawa daandii Finfinnee Moyyaalee deemu irratti haleellaa cimaa kan gaggeessee fi haleellaa gaggeessee ture irratti hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Humnoota PP garee lamatti wal qooduun gareen tokko dargaggoota dirqamaan guuree gara mooraa leenjii waraanatti geessuuf kan bobba'e yoo ta'u, gareen biroo immoo daandii guddicha kana irratti qubatuudhaan saamichaaf of qopheessaa kan ture yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo itti dhaqqabuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwadhe jedhe kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP 27 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 30 ol madeesse meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Bireenin tokko AKM'n 8 meeshaaleen biroollee hedduun irraa hiikkatamu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma zoonii giddugala achuma Shawaa Bahaa aanaa Boosatittis waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa Kaleessaa hagayya 20,2026 loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guyyaa Kaleessaa hagayya 20,2026 sa'a 8 irraa eegaluun Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Doonii keessatti lolli cimaan loltoota PP'tiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola deemaa ture kana irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa kana kan raawwate mooraa waraana PP'titti itti seenuudhaan kan ture yoo ta'u, lola kanarratti hedduu miidhaa kan dhaqqabsiisee fi kan haleellarraa hafte mooricha keessa yaasee guutumaan guututti kan baqachiisee fi humna dabalataa magaalaa Jimaatee jedhamtu irraa gara bakka lolaa kanatti ergamtes hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen taammadeesse kaan immoo addunyaa kanarraa godaansuun kan hafte immoo duubatti deebisuudhaan bakka irraa dhuftetti galchee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Asakootti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura yookaan immoo hagayya 19,2026 aanaa Asakoo ganda naannoo Asakoo iddoo addaa Deebitii jedhamutti lola loltoota PP waliin gaggeesse irratti loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee barbaaddee waraana bilisummaa Oromootitti dhayite waraanni bilisummaa Oromoo hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen hedduu madeesse hedduu addunyaa kanarraa godaansee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Kana qofaa miti lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Yeroo itti aanutti hedduu qabannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaatti lolli gaggeeffamaa jiraachuu beeksisuudhaan mootummalleen humna isaa guutuu Oromiyaa keessatti kallattii garaagaraatiin bobbaasu kan itti fufee fi opereeshinii gaggeessaa jirus cimsee itti fufee jira. Humnoonni isaa garuu bakka lolli jiru hundarratti milkaa'aa kan hin jirree fi bakkoota tokko tokkotti duuba deebi'uudhaan haaloo namoota nagaa irratti bahaa jiraachuu fi qabeenya uummata balleessaa jiraachuun jiraattotaan bakkoota garaagaraa irraa komiin irratti ka'aa jira. Humnoonni mootummaa maqaa garaagaraatti maxxansuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwataa jiran cimsanii kan itti fufanii fi bakkoota hedduutti namoota nagaa irratti haleellaa raawwataniin lubbuu galaafataa kan jiranii fi qabeenyas mancaasaa jiru jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atuuni hawwii kenna. Sagantaan keenya kun yoo isinitti tole laayikii godhuudhaan nu jaaladhaa. Akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warreen dhufeen sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'an affeerraa kenna nagatti nu tura.